Ameerikaanis akkasiin pireezidaantii ishii duraanii Donald Trump himatteem. Donald Trump yoo himataman kun isa jalqabaa ta'uu baatullee inni ammaa kun tarii himatoota isaan biroorraa addatti ba'ee ilaalameera. Miidiyaaleen addunyaa hundi himatamu pireezidaantii duraanii Ameerikaa fi sooressa biyyattii Donald Trump ol kaasanii yaadessuudhaaf gurra isaanii gara Ameerikaatti qeensanillee abbootiin seeraa biyyattii harka caalaan dhimma Donald Trump miidiyaan akka hin dhaadessine dhorkaniiru. Donald Trump gaarii isaa ta'uu hamaa yakkasaa ta'uu dogoggora qabaatullee kanneen himannaa Trumpin deeggarre danuudha. Kanammoo boodatti deebi'anii adeemsa dogoggora siyaasaa, dinagdee, falaasama jireenyaa, aadaa fi hawaasummaa fi amantii Ameerikaan akka lakkoofsa Girigooriyaanitti bara 1950 raawwatte namoonni sababeeffatan danuudha. Qorannoon garaagaraa biyyattii keessatti akka qoratamanitti erga bara 1950 Ameerikaan harka 3/4 yookaan ammoo beentaan 74 warri ta'an Ameerikaan karaa dogoggoraarra deemaa jirti jedhu. Warri afaan jechuunis beentaan 24 ammoo Ameerikaan lakki daandiidhuma sirriiranuu deemaa jirti jedhanii mormu. Biyya keessatti baay'inaa fi sagalee guddaa kan qaban warri Rippaabilikii beentaa 93 ta'an ammoo imala Ameerikaa kana ni mormu. biyyattii keessatti baay'inaa fi sagalee guddaa kan qaban warri Rippaabilikii dhibbeentaa 93 ta'an imala Ameerikaa kana ni mormu. warri Dimokiraatawaa deeggaran kanneen har'a Joo Baayiden waliin harka rukutan dhibbeentaan 53 ammoo Ameerikaan keenya daandii gaariirra jirti jedhanii kan warra Rippaabilikii sana ni waakkatu. Imalli Ameerikaan itti jirtu kun warreen siyaasa biyyattii miiladhaan qofaan osoo hin taane warra amantiis yaaddoo hamaa keessa galcheera. qorannoon kun ragaa ba'utti warri evangelikal protestante dhibbeentaan 93 ta'an imalli Ameerikaa kallattii irraa maqeera jedhu. haaluma wal fakkaatuun warri Katoolikis dhibbeentaan 81 ta'an warri White Mainline Protestantis dhibbeentaa 76 Unaffiliated Americans kanneen jedhaman ammoo dhibbeentaa 65 warri Non-Christian Religious Americans warri Hispanic Catholicii fi warri Black Protestantis jedhamanis walqixa harka 65 Ameerikaan akka daandii dogoggoraarra imalaa jirtu himatu. Walmormii yaadaa Ameerikaan akka lakkoofsa Girigooriyaanii bara 1950 gara duubaa fi fuulduraatti imalaa jirti jedhu kana keessa taa'anii mootummoonni biyyattii bulchan ammoo Ameerikaan dachee waaqni uume kanaaf we trust in God jecha maqaa biyyattii uummanni biyyattii harki caalaan xureessan kana ol kaasanii dhaadheessaa biyya biraa ittiin sodaachisaa dhagaaniiru. Ameerikaa waaqni uume kana garamitti kan jedhu kanarratti garaagarummaa bifaanis qorannoon qoratameera. qorannoo kanaan warri adiin Ameerikaa biyyi isaanii harka 100 keessaa 80 Ameerikaan daandii irraa mucucaatteetti jedhu. warri gurraalee fi adii iddoo biraatii dhufanii Ameerikaa manneeffatanis dhibbeentaa isaaniitu wal caala malee yaaduma warra adii Ameerikaa kana cimsanii deeggaru. Ameerikaa guddittiin addunyaan sodaattu kun daandii irraa darga golteetti jedhu. kanneen boodatti deebi'anii haala jiruu fi jireenya uummata Ameerikaa kan bara 1950 duraa yoo himan adeemsi biyya isaanii gaafii guddaa akka of keessaa qabu dubbatu. Miladooftonni siyaasaa biyyattii ammoo yaada isaanii waliigalaa karaa hundumaan
jiru erga xiinxalanii madaalanii booda warri Riippaabilikiin harki dhibbi keessaa 49, warri Dimookiraatota ammoo harka dhibba keessaa 30, warri Indipendentis jedhaman ammoo harki 50 imala Ameerikaa kana hadheeffatanii mormu. Ameerikaan dachee waadaa jedhamte bulchitoota ishii dhufaa darbaa biratti dhaadheeffamaa har'a geesse kun dubbaa darbeem pirezidaantii ishii duraanii fi sooressa ishii yoo mana hidhaatti darbattu kan gammadan caalaa kan naantu danuudha. Ameerikaa keessatti miidiyaaleen fudhatamummaa guddaa qabu Fox Newsis Ameerikaa dachee waadaa jedhamte tiksuudhaaf manni Ameerikaa hunduu arbanyaa biyyattii ta'uutu dirqama jedha. Yoo hin taane garuu daandii Ameerikaan irra deemaa jirtu biyyattii qileetti gataadha. Qorannoon kun osoo sammuu Ameerikaanotaa keessa jiru miila darbeem Doonaald Tiraamp himatamuun mana murtii biyyattiitti dhiyaatanii pirezidaantii Ameerikaa isa 45ffaa ta'uudhaan waggaa 4f Ameerikaa kan bulchan Doonaald Tiraamp mootummaa maraatu akkaan osoo hin taane akka malee Ameerikaa bulchan jedhanii namoonni hedduu maqaa isaanii yakkanis deeggartoonni isaanii garuu kanarratti waliin galanii. Doonaald Tiraamp kana duras balleessaa garagaraan kan himataman ta'anillee inni kun garuu iyyata kabaja dhuunfaa isaaniillee tuquu kan gurra guddaa biyyattiin qaba jettu kan gadi buusuudha. Barsooressa dhiyaa bariin beekneem isa iyyummaan man'ee mataa irratti ijaarrate osoo hin taane isa iyyummaa irratti man'ee ijaarrateedha jechuudhaan kan of kuulan Doonaald Tiraamp akkuma nama kaanii yakka hojjetteettaa koottu dhaddacha dura dhaabbadhu yoo jedhaman ayyaantummaan isaanii irraa bulqameem. Guyyaan beellamaa gaafa ga'uu Filooriidaarraa xiyyaara dhuunfaa isaanii yaabbatanii Niwuyoork yoo ga'an konkolaatonni ammayyaa akka bishaanii dhangala'an hiriiranii isaan fuudhanii gara dhaddachaatti ni geeffamanii. Gaafuma himatamuun isaanii murtaa'uun mana murtii Manaataan irraa dhagahamurraa eegalanii suuraawwan isaanii kumaatamaan lakkaa'aman kan fakkeessanii suuricharra deebi'anii bocuun gariin ammoo suuraawwan isaanii isa dhugaa marsariitii hawaasaa hunda guutanii. Suuraawwan kunneen keessaa kanneen Doonaald Tiraamp uffannaa mana hidhaa hidhamtoonni Ameerikaa uffatan isa booraa itti uwwisanii suura isaanii maxxansan danuudha. Gariin ammoo suufii isaanii gatii qaaliin biteerraa baasanii qullaa isaanii, warri kaan ammoo suura isaanii boochisaa, warri gariinis suurumaan harki Doonaald Tiraamp cancalaan walitti hidhamee kan deeman agarsiisaa turanillee isaan garuu xiyyaara isaanii gaafa bashannanaa ittiin manaa bahaniin yoo isaan Filooriidaadhaa ba'an tamsaasa kallattiitiin mul'ataniiru. achiin booda ammoo gaafa isaan Niwuyoork ga'anis yoo mul'atan Tiraamp tarii cancalaan harki isaanii hidhamee achuma mana hidhaatti hafu jedhamanillee ajaja mana murtiitiin ogeessota suura kaasaniin alatti gaazexeessitoonni kamiyyuu dhaddacha irratti akka hin hirmaanne ni dhorkamanii. Ogeessonni suura kaasan mataan isaanii hanga dhaddachi eegalu qofaatti Doonaald Tiraampii fi abbootii seeraa suura kaasanii akka ba'an qofaatu eeyyamameefi. Guyyaa dhaddachaa kanas manni murtichaa dhimma Doonaald Tiraamp qofaa ilaaluudhaaf ni murteeffate. Kibxata walakkaa guyyaatti yoo beellama isaaniitti dhiyaatan akka namoota kaanii cancalaan harki isaanii walitti hidhamee osoo hin taane akkuma nama nagaatti bilisaan dhiyaatanii. Doonaald Tiraamp erga himata isaanitti dhiyaateef deebii kennuudhaaf poolisoota Ameerikaan marfamanii darbii 15ffaa irratti ashaaraa quba isaanii kennanii dhaddacha irratti dhiyaatanii galmeen himata isaanii kan yakkoota 34 qabu sa'aatii tokkoof ni dubbifamee fi garagalchisaas kennamee fi Doonaald Tiraamp guyyaa beellamaa deebi'uudhaaf poolisootaan marfamanii dhaddacha irraa ba'anii.
Doonaald Tiraamp himata kana booda karaa abukaatoo isaanii yakkamaa miti jechuun himata isaan irratti himatame waakkataniiru. Isaan kana jedhanillee manni murtii biyyattii garuu ati yakkamaadha jedheeni. Abbootiin seeraa dhimma Doonaald Tiraamp hordofuudhaan dhimmi isaanii murtee kan argatu ji'a yookaan ammoo waggaa tokkollee ga'uu ni danda'aadha. Isaan kana jedhanis wanti nama ajaa'ibne tokko Doonaald Tiraampiif himatamuun haaraa mitiidha. Tiraamp yoo pirezidaantii Ameerikaa turanittillee yeroo tokkoo fi lama himatamanii hanga pirezidaantii biyyattii irraa bu'utti ga'us sababii seenetiin biyyattii himaticha mormii dheeraa booda kuffiseen galmeen isaanii irraa cufamee ture. Himanni nama isaan irratti baname kun garuu cimaa fi maqaa gaarii kan isaanii fi kan biyya isaaniillee kan balleessuudha. Himanni mana murtii Ameerikaa ba'ee akka jedhutti Doonaald Tiraamp niitii bareedduu fiilmii hojjechuudhaan Ameerikaa keessatti beekamtu waliin sagaagalaniiru jedha. Dubartiin bareedduun isaan waliin sagaagalan jedhaman kun kanaan dura mariiwwan adda addaa televezyiinii irratti kan dhiyeessaa turtee fi sana dura immoo hojii sagaagalummaa kan hojjechaa turteedha. Dubartiin Stormy Daniels jedhamtu kun bara 2008 yoo Doonaald Tiraamp duulana filadhaa pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaaf of beeksisaa turanitti takkaan beekamtii argachuudhaaf lamaan ammoo duulana filadhaa isaanii fashaleessuudhaaf Tiraampiin afaana sagaagalaniiru jette. Yookaan murteen jalqabaa Doonaald Tiraamp Stormy Daniels afaan qabsiisuu waan ta'eef karaa abukaatoo isaanii Maayikil Owen $100,000 fi $30,000 kennuufiin akka isheen hin dubbanne taasisanii turanii. Gaafii guddaan waa'ee $100,000 fi $30,000 Doonaald Tiraamp har'a ga'ee maaf yakka ta'e dhimmi dubartii dhuunfaa ammoo maaf gaafii biyyaa fi addunyaa ta'e kan jedhuuf abbootiin seeraa biyyattii deebii qabna jedhanii. Deebiin isaaniis Doonaald Tiraamp $100,000 fi $30,000 Stormy Danielsif kennan kana duulana filadhaafan fayyadame jedhanii kazeenaa mootummaa biyyattii keessaa baafachuu isaaniiti jedhan. Doonaald Tiraamp ammoo ani maallaqa kana abukaatoo kootti kennuu malee dhimma kamiif maaliif akka hin oolche quba hin qabu jechuudhaan dhimma kanarra dibanii darbuudhaaf yaalaniiru. Irra deddeebi'anis waakkataniiru. Abukaatoon isaanii Maayikil Owen ajaja Doonaald Tiraampiinan maallaqa kana baasee Stormy Daniels kenne jedhullee dubbiin isaa fudhatama dhabee waggoota 3 hidhameera. Dhimmi yeroo sana Doonaald Tiraamp akkasiin irra dibanii irra dibaadhaan darban abukaatoo isaanis ittisisanii irra darban har'a madaan isaa kulkulee ka'eera. Tiraampis mana murtii isaanitti nama biraa dhaabaa turan geessee isaan dhaabeera. Namoonni 32 biraa Doonaald Tiraamp ittiin himataman sa'aatii tokkoof manni murtii isaaniif dubbise keessaa inni biraa taaksii miliqsuu seenetii Ameerikaa sobuu fi yakka baankota irratti hojjetan fa'aa dabalata. Namni biyya kooti Ameerikaan natu ishii guddisaa natu egeree Ameerikaa qajeelchaa jedhanii waggoota 4f Ameerikaa bulchan 4 dabalachuuf immoo duulana filadhaa gaggeessaa turan akkamiin biyyattiitti taaksii miliqsaniin qaanii guddaadha jedhamee ol ka'ee dhaadheeffameera. Isaan garuu kun hundi nan ilaallatu dharaa shira warri dimokiraatotaa akkanan filannoo irratti hirmaanneef shiranidha jedhu. Warri dimokiraatotaa yeroo hunda biyyaaf osoo hin taane ana siyaasaaf jedhanii maqaa xureessu jechuun isaan waakkataniiru. Kan biraallee haafuuti yoo xiyyaara isaaniitiin gara mana murtii deeman tiwiitarii isaanii irratti warra dimokiraatawaa arrabsaa siyaasa da'oo godhatanii namiidhuudhaaf malee annama dhugaa fi qulqulluudha jedhanii barreessaa turan Doonaald Tiraamp. Tiraamp warra dimokiraatawoo qofa osoo hin taane dhimma isaanii kan qabatanii qorachaa jiran abbaa seeraa manaa taa'uyaanii Oliin Biraansis tiwiitarii isaanii irratti arrabsuun barreessaniiru. Garuu immoo yaadota Tiraamp tiwiitarii isaanii irratti barreessaa jiran gorsitoota isaanii dabalatee maatiin isaanii illee hin jaalanne. Kamisaa ta'uu kam Doonaald Tiraamp akkuma mana murtiitii ba'aniin ibsa dhimma ittiin himatamanii nan kenna jedhanillee gaafa dhaddacharraa ba'an ibsa kennuuf turan addaan kutanii Niiwuyoorkii ka'anii gara Filooriidaatti malanii. Garuu immoo erga mana ga'anii himanni kun akkanani filannoo irratti hirmaanneef waan ta'eef deeggartoonni koo himata kana iddoo jiranitti mormuu qabu jechuudhaan
waamicha dhiyeessaniiru. Akkuma isaan dhaammatanitti deeggartoonni isaanii Filooriidaadhaa hanga Niw Yoorkitti ba'anii himata isaanii kana mormaniiru. Inumaayyuu namoota himata kana morman keessaa dubartiin tokko albee qabattee baatee argamteetti. Qabamtees mana hidhaatti darbatamte. Deeggartoonni isaanii duraanuu hokkora jaalatu jedhee kan sodaate bulchiinsi Niw Yoorkii poolisoota kora bittinneessan akka ramadee dhimmicha qabbaneessuudhaaf yaaleera. Komishinii poolisii magaalaa Niw Yoork Kanaachi Tisweel komii dhiyeeffachuu isaanii ni kabanya. Garuu immoo hokkoraaf iddoo hin qabnu jedhan. Akka beeknutti mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan himateef filannoo irraa isaan dhorkuuf osoo hin taane deeggartoonni isaanii kanaan duras humnaan masaraa akka seenan taasisaniiru. Qabxiin filannoo Joorjiyaa akka maquufis yaalaniiru. Dookumentiiwwan garaagaraa masaraa Ameerikaa keessa taa'uu qaban fudhatamanii ba'aniiru. Garuu immoo dhimmoonni kunneen himattoota 34 isaan irratti dhiyaate keessa jiraachuu baatullee gara fuulduraatti ittiin himatamuun isaanii in oolu jedhameera.